Kutaa lama qabiinsa siyaasaa biyya keenyaa fi furmaata isaa. Boqonnaa 5 Cunqursaafi eenyummaa mootummaa Itoophiyaa. Sirni siyaasaa tokko hammuma kan biraatiin bakka bu'aa adeemu rakkoolee walxaxaa uumaman irraa kan ka'e eenyummaan biyya keenya garee mootummaa bulchuuf aangoo irra jiru wajjin walitti hidhatee waan jiru haala fakkaatuun sirnoonni siyaasaa yeroo jijjiiraman mara waa'ee eenyummaa fi jiraachuu yookiin itti fufiinsa biyya keenyaa saboota yaadda'an taanee jirra. Barbadaa'uun sirna bulchiinsa tokko balaa diigamuu biyyaa kan fidu akka ta'e seenaa mootummaa biyyaalessaa ammayyaa'aa keenya kan waggoota 120 darban keessatti arginee jirra. Kunis dhugaa seenaa keenyaa kan calaqqisiisee fi irra deddeebiidhaan kan mul'atedha. Weerartoota Xaaliyaaniitii kaasee hanga ammaatti dhiphina akkasii keessa darbaa dhufuun keenya carraa keenya ta'ee ture. Ammallee dhiphinni wal fakkaataan akka kana biyya keenya ishii ciniinsuu dhalachuu jijjiiramaa keessa jirtu keessatti mul'achaa jira. Carraaqqii si'anaa dimokiraasii hundee jabaa irratti bu'uureessuuf godhamaa jiru irratti walitti bu'iinsii fi golaafamni mudachaa jiran hundi biyyi keenya balaa diigamuutiif kan saaxilamte ta'uu ishee agarsiisa. Mallattoon kunis akka nuti ofii keenya gadi fageenyaan sakattaanuuf kan nu kakaastu bilbila dammaqsituuti. Biyyi keenya maraamartoo balaa jiraachuu yookiin diigamuu dhabuu yeroo yerootti ishii mudatu keessaa maaliif ba'uu dadhabde? Akkuma biyyoota biroo kanneen nu waliin seenaa mootummaa walitti dhihaataa qabanitti sirnoota bulchiinsaa yeroodhaaf tajaajilan keessaa baanee humna mootummaa biyyaalessummaa jiraachuu biyya kanaa haala amansiisaadhaan itti fufsiisuu danda'u uumuu kan dadhabne maaliif? Gaaffileen kun yeroo ammaa kanatti gaaffilee bu'uuraa siyaasa keenyaa ta'anii dhufaniitu jiru. Itoophiyaan seenaa ishee keessatti qarriffaa diinota ishee roora'anii itti naanna'anii eegaa turanii keessaa ba'uudhaaf yeroo tokko tokko fuulaa fuulatti itti ba'uudhaan falmuun yeroo kaan immoo dhoksaan lafa jala finciluun baroota ishii keessaa harka caaluu dabarsiteetti. Kunis jireenya ishee mirkaneessuurra kan darbe bu'aa otoo hin buusin darbeera. Mootonni sunniin gaaffilee siyaasaa alaa fi keessaan ka'anii yeroo maraaf kan hin kennine hiikuudhaaf otoo olii fi gadi jedhanii biyyattii guddisuudhaafis ta'e leenjisuudhaaf kallattii fayyadu bocuufis ta'e hojiirra oolchuuf yeroo hin arganne. Sababa kanaanis biyyattiin irra deddeebiidhaan muddama rakkoo jiraachuu fi jiraachuu dhabuu biyyattii keessatti waan qabamtuuf mootonni yeroo isaanii guutuu biyya tasgabbeessuudhaaf osoo qisaasessanii umuriin isaanii dhumaa ture. Uumamuu mootummaa biyyaalessaatiin booddee mootonni biyya isaanii diinota alaa irraa eeguu fi raawwiiwwan amantii irratti xiyyeeffachuu keessaa ba'anii dhimma guddinaa fi qaroominaatiif xiyyeeffannoo kennuu jalqabanii ture. Duudhaalee hammayyummaa wantoota ta'an kanneen akka walqixxummaa, bilisummaa fi dhimmoota obbolummaa irratti xiyyeeffannoo horataniiru. Addunyaa kana irratti dhalli namaa seera bara qaroominaatiin duratti qabaachaa turan waliigaltee hawaasummaa fi duudhaalee hammayyummaatiin akkuma bakka buusan biyya keenyattis duudhaaleen kunneen kan xiyyeeffannoo argachuu jalqaban hundeeffamuu mootummaa biyyaalessaa ammayyaawaa hordofeetu. Haa ta'u malee tarkaanfiiwwan duudhaalee kanneen guddisuu fi fedhii uummataa kabachiisuuf fudhataman laafaa ta'anii itti fufanii jiru. Kanaafis ijoon jalqabuma irraa kaasee fudhatamummaan mootummaa biyyaalessaa Itoophiyaa qormaataan kan guutame ta'uu isaatiin bulchitoonni fedhii uummataa guutuu caalaa fudhatamummaa kana fiduudhaaf dhamaa darbuu isaaniiti. Fudhatamummaa mootummaa biyyaalessaa jechuun saboonni mootummaa biyyaalessaa sana irratti amantaa yeroo horatanii fi irratti yeroo walii galan jechuudha. Dhimmi kun fudhatamummaa argachuu bulchitootaa wajjin kan wal qabatus kan wal hin qabannes ta'uu danda'a. Bulchitoonni fudhatamummaa mootummaa biyyaalessaa kana fiduudhaaf qabsaa'uun isaanii yeroo fi xiyyeeffannoo fedhii uummataa guutuudhaaf ooluu malu itti fufiinsa biyyaa eegsisuuf akka oolu taasisaniiru. Mootonni duraanii balaa itti aggaamamu qolachuudhaaf otoo olii fi gadi fiiganii yeroo isaanii fixu.
Adeemsi kunis yaalii fedhii uummataa dhabamsiisuuf oolu kan gufachiisee fi uummata komiif saaxila. Mootonni kunneen adeemsa biyya tasgabbeessuu keessatti malleen yeroodhaaf tajaajilan fayyadamuutti waan qabamaniif fedhii hawaasaa isa dhaabbataa ta'e otoo hin guutiniif hafu. Dhumarrattis balaan sun kufaatii isaaniitiif sababa kan ta'u guutamuu dhabuun fedhiiwwan uummataa komii hadhaawaa uumeem boba'aa diddaa uummataa qabachiisuu waan ta'eefidha. Balaa muddaa biyya irratti aggaamameef caalmaatti xiyyeeffannoo kan kennaniif humna isaanii isa guddaa fedhii uummataa guutuudhaaf otoo hin ta'in balaawwan kanneen qolachuudhaaf waan dhangalaasaniif uummata isaanii irratti cunqursaa geessu. Karaa cunqursaa mootota kanneeniif sababa inni tokko hojii hayyoota Itoophiyaati. Hayyoonni Itoophiyaa sababoota seenaawaa fi ijaarama garaagaraatiin yaaduudhaaf fagoo jiru. Hundi isaanii akkuma qophii soorataa waan dubbisan kallattiidhumaan hojiitti hiikuuf abjootu malee haala qabatamaa hubatanii deemuudhaaf carraaqqii isaan qaban hagas miti. Dhimmichi amala ijaaramaa kan haala qabatamaa barumsaa fi aadaa irraa maddu yoo ta'e illee dhibaa'ummaanii fi dhimma dhabuun hayyoota kanaa itti gaafatamummaa jalaa kan isaan baraaru miti. Bulchitoonnis aadaadhuma hayyoota kanaa keessaa waan ba'aniif hojiileen isaanii kan hayyootaa irraa baay'ee kan fagaate miti. Hammamillee aangoon haala qabatamaa mootummaa biyyaalessaa wajjin kallattiidhaan morkii keessa waan isaan galchuuf dhugaa isaa karaa fooyyeen hubachuuf carraa yoo argatanillee siyaasni isaanii bu'uurumaan aadaa hayyootaa irraa dhalatee eenyummaa isaanii boce kun jarjarsuu fi murtii dimshaashaatiif isaan saaxila. Kun immoo hayyoota morkattoota ta'an humnaan damacanii akka darbanii fi kanuma irraa ka'uunis uummata hayyoonni kunneen sochoosanillee walumaan akka damacan isaan taasisa. Karaa biraatiin biyyi keenya ijoollee qaqqaalii muraasa kanneen yaadota bitaa fi mirgaan ka'an wal dandeessisuudhaan yaada giddugaleessaa Itoophiyaaf ni ta'a jedhanii yaadan diriirsuuf carraaqan horachuu dandeessee jirti. Yandoo jibbiinsaa bitaa fi mirgaan itti roobuu dandamatanii danda'uudhaan yaada isaanii bara baratti ceesisuu kanneen danda'an yoo jiraatanillee yaadni qajeelaa lammiilee kanaa dagaagee namoota hedduu biratti fudhatamuun yaadamootaa ta'uuf carraa hin arganne. Dhugaadhumatti yaadni bitaa fi mirgaan uleen itti baay'ate ulee kana dandamatee ba'uudhaan carraan inni ittiin yaada mo'ataa ittiin ta'uu gadi aanaa yoo ta'e iyyuu dhimmi haala kana fedhu garuu kan bukkeetti qabamuu hin dandeenyedha. Yeroo carraan argamettis aarsaan barbaachisaa ta'e kan kaffalame yoo ta'e illee yaada qulqullaa'aa akka caalee mul'atu gochuun nurraa eeggama. Haaluma mudannoolee seenaa hedduu irraa hubachuu dandeenyutti yaada nuuf ta'a jennee yaadne kaasaa fi kuffisaa uummattoota jiraannedha. Waraana keessa yeroo seennu gaaffeen jiraachuu fi jiraachuu dhabuu biyyattii nu yaaddessa. Waraanicha yeroo xumurre immoo kana ni irraanfanna. Waraanni sabaa fi sablammiiwwan Itoophiyaa weerara Xaaliyaanii qolachuuf kallattiilee biyyattii afraniin duulee Adawaa irratti wal ga'ee lola Adawaa erga injifatee booddee karaa mootummaan biyyaalessaa duubatti hafummaa hundeedhaan buqqisuuf itti deemee baay'ee gabaabaa ture. Kan biraallee hafee diinni yeroo fudhate meeshaa waraanaa fi ammayyoomsee mala biraatiin deebi'ee nutti dhufuu danda'a jedhamee hin eegamne. Rakkoo inni guddaan gaaffii jiraachuu fi jiraachuu dhabuu rakkoolee yeroo dhihoo fi kallattii wajjin wal qabsiisanii ilaaluu isaaniiti. Gaaffii jiraachuu fi jiraachuu dhabuu biyya keenyaa hiikuuf garuu balaa yeroo sana aggaamame furuuf tattaaffii godhamurra darbee duraan dursanii ka'umsa rakkoo bu'uuraa balaa kanaaf nu saaxiluu fi balaa kana babal'isuu cabiinsa siyaasaa qabanitti ceesisuu hiikuutu barbaachisa. Rakkoolee guutamuu dhabuu fedhii irraa maddanii walitti bu'iinsa waliiniitiif kaka'umsa guddaa ta'anii fi raacatii raafamaa ta'an hiikuudhaaf xiyyeeffannoo gara sanatti gochuutu barbaachisa. Fedhiiwwan uummata keenya hin guutamiin kanneen karaa hin yaadamneen eenyummaa keenya balaa irratti kuffisuu isaanii hubannee fedhiiwwan foonii maqaa ofii kabachiisuu fi bilisummaa hawwuu irraa kan maddan ta'uun isaanii boqonnaa darbe keessatti ibsamuuf yaalamee jira. Maalumaafuu fedhiiwwan kunneen akkamittiin guutamuu dadhaban? Falaasamni IDAAMUU hoo fedhiiwwan kanneen akkamittiin hiikuuf yaadem? Gaaffilee bu'uuraa kanneenii fi dhimmoota kana wajjin wal qabatan biroo ilaaluun barbaachisaadha.
Uummanni keenya abjuuwwan tattaafatee jireenya ittiin injifatu bowwaa hiyyummaa keessaa ba'ee nyaatee dhugee uffee ittiin jedhu nagaarita waraanni ittiin labsamu tumuu keessaa ba'ee nagaadhaan oolee ittiin bulu galaa godhatee uummata baroota dheeraadhaaf jiraatedha. Abjuuwwan kana galaa godhatee jiraachuu qofaa osoo hin ta'in milkaa'ina abjuuwwan kanaatti wantoota gufuu ta'an hundumaa buqqisuudhaaf maloota uumamaan badhaafamaniifis haa ta'u kanneen ofii isaatiif dhama'ee uummateen qabsaa'aa jiraatee jira. Yeroo tokko tokko qabee gadhiisaa yeroo kaan immoo sadarkaa olaanaadhaan itti cichee waanjoowwan hacuuccaa ofirraa darbatee gatuudhaaf qabsaa'aa jiraateera. Hacuuccaan uummanni keenya barootaaf irratti qabsaa'aa jiraate kun amala isaatiin namoonni hireen isaanii harka isaanii irraa butamee jireenya isaanii fedhii isaaniitiin alatti akka geggeessan kan dirqisiisu ture. Hacuuccaan wanta fedhii namoota guutuudhaaf oolu hundumaa butuudhaan fedhii namoota birootiif oolchina. Afaan hiyyeessaa keessaa butee isa birootiif booka buusa. Afaan isa tokko cuqqaaleetu inni biraa waggaa guutuu akka haasa'u taasisa. Salphina nama tokkoo irratti ulfina nama biraa ijaara. Hacuuccaa hawaasa kamiyyuu keessatti hundee diriirfachuu danda'u iddoowwan lamatti qoodnee ilaaluu ni dandeenya. Akaakuun hacuuccaa inni tokkoffaan yaadaa fi qalbii hamaa namootaa keessaa kan madduu fi fedhii fi karoora namootaatiin kan raawwatamudha. Hacuuccaan akka kanaa hacuuccaa fi hacuucamaan kan keessa jiranii fi hacuucichis kan raawwatamu qabsaa'anii hacuuccota injifatanii irra aanuudhaaf ta'a. Hacuuccaa akka kanaa hacuuccaa namtolchee jechuu dandeenya. Hacuuccaan gosti lammaffaan immoo hacuuccaa sirna keessaa maddudha. Hacuuccaan inni kun biyyoota dimokiraatawaa ta'anitti illee kan mul'atuu fi hacuucichi ta'ee jedhamee kan hin raawwatamne garuu sirna diriira keessaan namoota filatee kan miidhuu fi fedhii isaanii kan daangessudha. Ammamillee caasaa dhaabbilee kan hundeessan namoota ta'uu isaanii irraan kan ka'e duraan dursee hacuuccaan namtolchee kan ture ta'us adeemsa yeroo keessa amala mataa isaatii qabatee to'annoo kallattii namootaatiin alatti kan socho'u ta'a. Sababa kanaanis maddi hacuuccichaa caasaa sanaa ta'a jechuudha. Hacuuccaan akka kanaa hacuuccaa caastolchee jedhamuu danda'a. Gosoonni hacuuccaawwan lamaanuu kan wal faallessan waan ta'aniif hacuuccaawwan lamaanuu dhabamsiisuuf qabsoo taasifamu rakkisaa fi walxaxaa taasisa. Carraaqqii hacuuccaa namtolchee eegsisuuf taasifamu keessatti namni dhuunfaan sun dursa argachaa waan dhufuuf hacuuccaan caastolchee fedhii garee ilaaluu ni irraanfatama. Xiyyeeffannoo hacuuccaa caasaatiif kennamu keessatti immoo namootni dhuunfaa dagatamuudhaan hacuuccaan namtolchee ni jabaata. Carraaqqiin gosoota hacuuccaa lameen iyyuu dhabamsiisuudhaaf taasifamuu dhimma kallattii yookiin daandii siyaasaa keenyaa murteessu ta'a. Shan tuqaa tokko hacuuccaa namtolchee. Hacuuccaa namtolchee hubachuudhaaf seenaa siyaasa keenya waggoota 50 darbanii qofaa ilaaluun gahaadha. Seenaa siyaasa keenya kana fudhannee yoo ilaalle lammiilee keenya irratti yakkii fi gidiraan raawwatame kan baay'ee nama qaanessuu fi saboota biyya keenya rakkoo addaan hin cinneef kan saaxiledha. Itoophiyaanonni mirgoota bu'uuraa dhuunfaa fi sabummaa waan gaafataniif qofaa reebamaniiru, hidhamaniiru, ajjeefamaniirus. Gidirfamni dhala namaa irratti raawwatamuu hin qabne lammiilee irratti raawwatameera. Adeemsi kun adeemsa bilisummaa sabootaa fi lammiilee mulquudhaan micciiranii mataa gadi qabsiisuudhaan bituuti. Kunis kabaja namaa isa bu'uuraa ta'e kan gadi qabu eenyummaa fi mirgoota sabootaas damaca. Nuti lammiileen biyya kanaa sirna bittaa gidiraadhaan guutamne kan saboonni akka beela'an, dhukkubaan akka dhuman, rakkoodhaan akka magananii fi biyya gatanii akka godaanan taasise keessaa kan darbinedha. Itoophiyaanonni hundinuu waanjoon hacuuccaa kun kan isaanirra gahedha. Itoophiyaanonni hundinuu funcaa hacuuccaa kanaatiin xaxamanii hidhamaniiru. Itoophiyaanonni hundinuu qaccee ibiddaa kanaan garafamaniiru. Dugda isaanii irratti dirmamuu yookiin godaannisa gidirfamtootaan isaanirra dhaqqabee baataniitu naanna'u.
Gooftummaa fi gabroonfatummaan hacuuccotaa itti siqeenya isaan qawweedhaaf qaban irraa madda. Aangoo isaanii qawweedhaan waan argataniif aangoo isaanii kana eegsifachuudhaaf kan isaan yaalan qawweedhumaanii. Aangoon isaanii kan inni madde fedhii uummataa fi fudhatamummaa bulchiinsaa irraa osoo hin ta'in afaan qawwee irraatii. Afaan qawwee keenya yoo gadi jedheem aangoon keenya nu irraa butama jedhaniitu sodaatu. Isaan aangoo sana humnaan waan argataniif abbaan humnaa biraan akka tasaa dhufee akka isaaniin salphisne ni sodaatu. Kanaafuu naannoo isaanii tajaajilamtoota amanamoo amantii isaanii keessaa, saba isaanii keessaa, akkasumas firoota foonii isaanii keessaa walitti qabamaniin marsu. Kun immoo dhaabbileen siyaasaa biyyattii of danda'anii akka hin dhaabbannee fi ga'umsa akka hin horanne isaan taasisa. Adeemsi aangoo isaanii dabaa fi miidhaa irraa eeguuf jecha firoota isaanii ittiin walitti qaban wal qabatee babal'achaa deemuu ni danda'a. Kunis namootni ga'umsa hin qabne naannoo teessootti akka heddummatan gochuu danda'a. Sirni namoonni ga'umsa hin qabne kunneen uuman immoo fedhii lammiilee kan damacu waa'ee dhugaa fi beekumsaa otoo hin ta'in sirna safuu hin qabne kan waa'ee aangoo fi faayidaa qofaa dhiphatu. Isaanuma aanga'oota sana qofa kan fayyadu ta'a. Rakkoon firaan wal harkisuu kun kan inni maddu seerri karaa dhaabbilee biraatiin aangoo eegsisuuf hojjetu waan hin diriirfamneefidha. Seerri geggeessitoonni waa'ee aangoo ofii tursiifachuu itti hin yaaddofnee fi xiyyeeffannoon isaanii fedhii uummataa fi biyyaa eegsisuuf itti ta'u waan hin diriirfamneef warreen aangoo qabatan hundinuu dabaa fi miidhaa irraa of eeguuf jedhanii qawwee fi firaan wal harkisuu mala godhatanii socho'u. Hacuuccotni gara caaluu firaan kan wal harkisaniif gara caaluu aangoo isaanii eeggachuudhaaf jedhaniitu malee waa'ee saba isaanii, waa'ee naannoo isaanii yookiin immoo waa'ee amantii isaanii dhimma qabaatanii miti. Naannoon sabnii fi amantiin isaan keessaa ba'an gadadoo guddaa keessa yoo jiraatanis maqaan hacuuccamaa garuu mataa isaanii irraa hin bu'u. Uummanni aarii cunqursitoota kana irratti qabu kan ba'atu uummata naannoo namoonni kunneen keessaa ba'an hadheeffachuu fi gidirsuudhaan ta'uu danda'a. Cunqursaan namtolchee gara caaluu lammiilee akka waliigalaatti kan miidhuu fi namoota dhuunfaa irraa kan maddu ta'us badiin inni geessisu garuu dhalootaa gara dhalootaatti kan ce'u dhaabbilee fulla'oo kan laamshessuu fi itti fufiinsa biyyaa gaaffii keessa kan galchu ta'uu danda'a. Hacuuccaa namtolchee isa mallattoo beekamtii addaa mootummaa biyyaalessaa keenyaa ta'e kana bu'uura irraa hambisuudhaaf maraammartoo hacuuccaa keessatti kufnee jirru keessaa cabsinee ba'uuf furmaata of eeggannoo hubannoodhaan guutamee barbaachisaa. Seera akka lammiileen biyya keenya keessatti keessummaa'an ta'ee hin goone namoonni muraasni akkuma barbaadanitti akka hin burraaqnee fi saba biraa akka isaan hin ukkaamsine taasisuu aangoon afaan qawwee irraa otoo hin ta'in fedhii uummataa irraa akka maddu taasisu lammiileen kabajamanii bilisummaa fi walqixxummaadhaan akka jiraatan akkasumas gaaffileen jiraachuu itti hiikaman diriirsuun barbaachisaadha. Shan tuqaalama hacuuccaa caastolchee. Gosti hacuuccaa inni lammaffaan immoo hacuuccaa caasaa yookiin sirna keessaa maddudha. Hacuuccaan inni kun biyyoota dimokiraatawaa ta'an keessatti illee kan mul'atuu fi hacuucichi ta'e jedhamee kan hin raawwatamne garuu sirnaa fi dhaabbatuma diriire keessaan namoota filatee kan miidhuu fi fedhii isaanii kan daangessudha. Dhiibbaan namoota dhuunfaarra jiru kun cufaa ta'uu baatus hacuuccaan caastolchee irraa caasaa gareewwaniitti kan raawwatamudha. Gareewwan dhimma baaqee tokko irratti yookiin immoo eenyummaa waloo haala murteessuun ijaaramuu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni harka isaanii bitaa gargaaraman biteeyyiin biteeyyummaan isaanii qofaa isaa garee tokko akka uummatan isaan taasisuu danda'a. Gareen eenyummaa baaqee irratti hundaa'e kun gara eenyummaa gareetti guddachuudhaaf garee biteeyyummaa isaanii ilaalchisuu hacuuccaa qabatamaa ta'e yookiin hacuuccaan yaadaa isaanirra ga'u jiraachuu qaba. Hacuuccaan qabatamaa ta'e yookiin kan yaadaa kun
hammuma dabalaa deemu gareen sun ibsituu eenyummaa namootaa kan waliigalaa ta'e dhiyaata. Hacuuccaan caasaa gareewwan irraan ga'uun ofirraa qolachuudhaaf gareewwan balleessuun yookiin dhabamsiisuun furmaatadha ilaalchi jedhu ni jira. Yaadni kun yaada falmii hacuuccaan gareewwanii kun inni biqiluu uumamuu gareewwanii wajjin wal qabatee waan ta'eef gareewwan yoo jiraachuu baatan yookiin yoo badan hacuuccaan garee hin jiraatu jedhu kan dhiyeessudha. Yaadni kunis uumamuun gareewwanii mataan isaatu hacuuccaadha waan ta'eef gareewwan balleessuudhaan hacuuccaa dhabamsiisuun ni danda'ama ilaalcha jedhudha. Ta'us yaadni kun rakkoolee bu'uuraa 3 of keessaa qaba. Inni tokkoffaan ijaaramoonni dhala namaa daangaan isaanii dhiphatoo ta'an yeroo gabaabaa keessatti dhabamaa deemu. Bakka isaanis gareen tajaajila hawaasaatu bakka bu'aa dhufa jedhee ilaalcha keessa kan galchudha. Adeemsi dhalli namaa hawaasummaa daangaa dhiphataa irraa gara hawaasummaa tajaajila hawaasaatti kan deemudha. Yaadni jedhu dhugaa qabatamaa amma agarru wajjin kan deemu miti. Eenyummaawwan daangaa dhiphaa ammayyummaa keessatti kan badaa dhufan otoo hin ta'in dhugaawwan hawaasummaa jalaa miliquu hin dandeenye ta'uu isaanii hubachuutu nu barbaachisa. Hudhaasoon jalqaba akka lakkoobsa Itoophiyaatti bara 1990moota keessa addunyaarra ture injifannoo biyyoota dimokiraatawaa kaapitaalistiitiin xumurameera. Addunyaan kanaan booddee seera gabayaa fi dimokiraasiin geggeeffamuutiin alatti filannoo biraa hin qabdu ejjennoo jedhu kan sardamiinsaan kenname ta'iiwwan siyaasaa mirkaneessan kanaaf agarsiistudha. Finxaalessummaawwan amantii addunyaan keenya gaaddisa sodaa jala akka bultu taasisan akkasumas humni mirga finxaalessummaa sabummaa biyyoota dhihaa keessatti illee otoo hin hafiin babal'ate itti fufiinsa eenyummaa daangaa dhiphataatiif ragaadha. Rakkoon yaada kanaa inni lammaffaan hacuuccaa garee sadarkaa ijaarama caasaa biyyattii qofaa argamu keessaa yaaduu isaati. Caaseffamni siyaasaa nama dhuunfaa kamillee walqixxummaan akka keessummeessu godhamee yoo diriirfame eenyummaa garee balleessuun ni danda'ama jedhee ilaalcha keessa galcha. Haa ta'u malee seera siyaasa namoota dhuunfaa walqixxummaan tajaajilu ijaaruun qofti gareewwan hin balleessu. Eenyummaawwan garee irratti qorqalbiinii fi dinagdeen gahee guddaa qabu. Kanaafuu xiinsammuu siyaasawaa fi hanqinoota sirna dinagdee irratti mul'atan yeroodhaa gara yerootti garee uumaa fi warreen jiranis cimsaa deemuun isaanii hin oolu. Rakkoo yaada kanaa inni sadaffaan immoo gareewwan kana balleessuudhaaf rakkoolee gareewwan kanaa sirnaan hubachuu fi humna gareewwan kanaa ijaaruun akka barbaachisu dagachuu isaati. Rakkoo gareewwanii hubachuu fi humna isaanii ijaaruuf immoo gareewwan kunneen jiraachuu isaanii fudhachuun barbaachisaadha. Kanaafuu yoo xiqqaate sadarkaa tooftaatti gareewwan kun jiraachuu isaanii yoo fudhachuu baanne gareewwan kunneen mirga isaaniitiif akka falmatan gochuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf rakkoowwan dubartootaa furuudhaaf dura gareen dubartii jedhamu jiraachuu isaa fudhachuutu nu barbaachisa. Garee hin jirreef hin qabsoofnu waan ta'eef dubartootaafis humna kennuu fi fedhiiwwan isaaniitiif akka qaabsaan gochuun kan danda'amu dubartummaadhaan dhaabbatanii akka wal deeggaran gochuu yoo danda'amedha. Kana ta'uu baannaan qoqqoodaminsa garee dubartii fi dhiira jedhamu dirree duwwaa irratti gatuu dandeenya. Namoonni saala isaanii caalaa namummaa dhuunfaa isaaniitiin akka dhaabatan gochuun kan danda'amu duraan dursee dubartoonni qabsaa'uu akka danda'an gochuun yeroo danda'amudha. Kanaaf immoo eenyummaa dubartummaa fudhatanii ka'uu barbaachisa. Dafqaan bulaan sirna saamichaa kaapitaalizimii irraa bilisa ba'uuf duraan dursee dafqaan bulaa ta'uusaa fudhachuu yoo danda'edha. Kanaafuu eenyummaa garee balleessanii eenyummaa dhuunfaa bakka buusuun kan danda'amu dirree duwwaa irratti namoota dhuunfaa qofaaf beekamtii kennuudhaan miti. Adeemsi akka kanaa hacuucicha kan irra dibuu fi hacuucamtoonni ijaaramanii mirga isaaniif akka hin qabsoofne kan taasisudha. Egaa furmaanni isaa maali? Hacuuccaa caastolchee bifa gareetiin uumamu akkamitti balleessuu yookiin hir'isuu dandeenya? Eenyummaan garee haftee hacuuccaa otoo hin hambifatiin akkamitti balleessuu dandeenya? Rakkoo kana hiikuudhaaf caasaa walitti dhufeenya namootaa walqixxummaa irratti kan hin hundoofne akka ta'u taasisu haala gaariidhaan hubachuu fi kallattii inni ittiin luuccee sirreessuu barbaachisa.
Isa kana suphiinsa caasaa jechuu ni dandeenya. Caasaan yeroo hundumaayyuu adeemsa yeroo keessa walitti dhufeenya hin barbaadamnee fi madaallii hin eegne uumuun isaa hin hafu. Kanaafuu yeroodhaan adeemsa isaa ilaalanii suphuu barbaachisaa. Konkolaataa al tokko bareedaa ta'ee waan hojjetameef gara jeetti deddeebi'uu irraa akkuma hin oolchine caasaanis hammamillee haala gaariidhaan yoo diriirfame mudannoowwan hedduun waan isa mudatan jiraachuu isaanii irraa kan ka'e yeroo hundumaa wanta suphiinsa barbaaduudha. Biyya keenya keessatti rakkoolee fi miidhaawwan hedduun kanneen caasaa siyaasaa keessaa maddan ni jiru. Hacuuccaawwan caasaan siyaasaa dhale bu'aawwan kaleessa irraa kanneen dhaallee fi idaawwan boruu har'a nuti uumnudha. Biyyi keenya eenyummaawwan gurguddoo suphiinsa caasaa isaan barbaachisu 9 qabdi. Isaanis sabummaa, namummaa yookaan kutaa biyyaa, miidhama qaamaa, disabilitii, jireenya giddugaleessa biyyaa yookaan jireenya daangaa irraa, kutaa class, dhimma koorniyaa, gender, umrii, magaalummaa yookaan baadiyyummaa fi amantiidha. Yoo xiqqaate yeroodhaaf ba'anii kan mul'atanii fi hacuuccaan caasaa qabatamaa ta'e kanneen irratti mul'atu isaan kana salganidha. Gara fuulduraatti amaloonni haaraan eenyummaawwan garee dhimmoota kanaas haa ta'anii eenyummaawwan akka haaraatti uumaman kanneen biroon uumamuun isaanii kan eegamudha. Kanaafuu caasaa kana irratti suphiinsa walitti fufaa ta'e geggeessuun barbaachisaadha. Suphiinsa caasaa kanaa geggeessuudhaaf rakkoowwan hedduun yoo jiraatan illee rakkoolee jajjaboo lama akka ijootti caqasuu ni dandeenya. Inni dura hacuuccaan caastolchee adeemsa keessa waliin dhahinsaawwan uumamaa geessisuudhaan rakkoolee siyaasaa walxaxoo haala salphaan hubachuu fi hiikuuf rakkisoo ta'anii fi wal hidhanii jiran uumee jira. Inni lammaffaan immoo hacuuccaawwan haaloo ba'iinsaa kan garee fi finxaalessummaa hordofsiisuudhaan suphiinsa gufachiisuu isaati. Walxaxiinsa hacuuccaa caastolchee. Hacuuccaan caastolchee akka hacuuccaa namtolchee ifaa fi hubatamuudhaaf salphaa kan ta'e miti. Amalli hacuuccichaas kan wal xaxee fi haala salphaan hubatamee furmaata itti kennuuf kan mijatu miti. Sababa kanaatiin guutummaa hawaasaatiifis haa ta'u warra miidhaan hacuuccaa kanaa isaan irra dhaqqabeef hacuuccaa caastolchee hubachuufiin yeroo dheeraa fudhata. Keessumaa warreen hacuucaman hubannoon isaan dhimmoota hacuuccaa wajjin wal qabataniif qaban gadi aanaa ta'uun rakkoo guddaadha. Hubannoon hacuucamtoonni qaban gadi aanaa ta'uun isaa yoo xiqqaate bifoota 3 qabaachuun mul'achuu danda'a. Inni tokkoffaan hacuucicha beekuu dhiisuu isaati. Akka hacuucamaa jiran yoo beekuu baatan immoo sochiin isaan hacuuccaa sana jalaa bahuudhaaf taasisan hin jiraatu. Isaan gidduudhaa namni hacuucaa jiru hubatee isaaniif iyyuu fi barsiisuu yoo jiraachuu baatee hacuuccaa sana otoo hin hubatin hafu. Rakkoon ijaarama caasaatiin jiru hubachuudhaaf wanti caalaatti walxaxaa isa taasisuu immoo hacuuccaan walirroo jiraachuu isaati. Fakkeenyaaf dubartiin tokko hacuuccaan dubartummaa ishiitiin ishee irra ga'uu akkuma jirutti ta'e karaa biraatiin ammoo qaama miidhamtuu yoo taate hacuuccaan ishee irra ga'uu dachaadha jechuudha. Amala walxaxaa hacuuccaa caastolchee hubatanii mirgaaf falmuun rakkisaa ta'uun isaa irraan kan ka'e gareewwan hedduun hacuuccaa jalaa ba'uudhaaf qabsoo isaan taasisan gadaanaadha. Karaa biraatiin gareewwan hacuuccaa sana addaan baafatan qabsoo mirgaatiif hamma dhumaatti dhiibanii deemu. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti qabsoon naannoo sabootaatti geggeeffamu olaanaadha. Kun kan ta'eefis namoonni eenyummaan garee isaan kaan caalaa eenyummaa garee sabummaa qabanii irratti caalaatti hubannoon isaanii waan gabbateefidha. Sababiin kanaas hayyoonni waa'ee mirgoota sabummaa lallaban hayyoota biroo kanneen eenyummaa garee warreen kaan lallaban caalaa sagalee isaanii ol kaasanii waan falmaniifidha. Inni lammaffaan hacuuccaa haa ta'u jedhanii fudhachuudha. Miseensonni garee sana waa'ee cunqurfamuu isaanii yoo beekan yookaan itti himamellee dhimmichi sirrii akka ta'ee fi hacuucamuun akka isaan irra jiru kan dubbatanii fi haa ta'uudhaan kan fudhatan yoo ta'e
hacuucamuu isaanii ofirratti fudhataniiru jechuudha. Gareewwan kunneen baroota dheeraadhaaf hacuucamaa jiraachuu isaanii irraan kan ka'e ilaalchaawwan jajallatoo caasicha uume fudhachuudhaan ofirratti kan murteessan yoo ta'e kun hacuuccaa fedhii ofiitiin fudhachuudha. Inni sadaffaan ofumaan of hacuucuudha. Ofumaan of hacuucuun agarsiistuu qorqalbii hacuucichaati. Walitti dhufeenya jajallataa yeroo dheeraadhaaf dagaagfatan irraan kan ka'e madaalliin gareewwan ofii isaaniitiif kennan gadi aanaa waan ta'uuf caasichi erga suphameen booddees madaallii isaanii kana kan hin sirreessinee fi ofii isaanii yaada hacuucamummaa jalaa kan hin baasne ta'uu danda'u. Yaadni hacuucamummaa kunis qorqalbii hacuucicha itti fufiinsa uumuuf mijatee ta'e uumaam. Kunis yaada garagaltoo hacuucamtoota qeequu fi miidhamtoota komatu dhalaam. Dabalataanis yaada hawaasummaa hacuuccaa isaanii sababeeffachuu yaalu dhalaam. Karaa biraatiin hawaasa yookiin garee biroo waa'ee haala hacuucamtootaa hubachiisuun rakkoo dabalataatiin. Hacuuccaan caastolche kan ifatti hin mul'annee fi haala salphaan hubachuuf rakkisaa ta'uu isaa irraan kan ka'e hawaasni biraa waa'ee hacuuccaa gareewwanii salphaatti hubachuu dhiisuu ni danda'a. Yeroo ammaa kana rakkoon walqixxummaa gareewwanii ilaalchisee sadarkaa jechaatti walii galteen jiraatus qabatamaatti hojiidhaan kan mul'atu garuu ilaalchi dhokataan jiraachuu isaatiin. Fakkeenyaaf qorannoowwan naannoo sanyummaa fi saalummaatti hojjetaman akka agarsiisanitti eenyummaawwan garee lamaanuu ilaalchisee namni walqixxummaa amanee hin fudhanne ifaan ifatti jiraachuu baatus gochoonnii fi ilaalchonni addunyaa irratti mul'atan garuu rakkooleen kunneen dhoksaadhaan akka itti fufanii jiran malee akka badaa jiran hin agarsiisan. Kanaafidha bara walqixxummaan dubartootaa itti haasa'amu kanatti dubartoota gara gaggeessummaatti fiduun hojimanee kuufamaa ta'ee kan inni itti fufeef. Walumaa galatti hacuuccaan caastolchee walxaxaa ta'uu isaatiin hubannoo fi ilaalcha hacuucamtootaas haa ta'u kan hawaasa biraa jijjiiruun qormaata suphiinsa caasaa isa tokkodha. Haa ta'u malee rakkinichi kanuma irratti kan dhaabbatu miti. Hacuucichi walxaxaa waan ta'eef yeroo gara yerootti bifa isaa hanga isaa fi gareewwan irratti xiyyeeffatu kan jijjiirratu waan ta'eef mootummaan illee cabiinsa jiru sirnaan hubatee suphuuf ni rakkata. Cabiinsi yeroo irra keessaan ilaalan kan hin mul'annee fi cabiinsi yeroo irra keessaan ilaalan kan hin mul'annee fi ogeessota caba deebisaniin yeroo sakatta'amuu fi qaqqabatamu rakkoon eessa akka jiru kan baramu akka ta'e cabiinsi caasaas mootummaan salphaatti hubachuudhaaf isa rakkisa. Haala waliigalaatiin cabiinsi jiraachuu isaa yoo beekellee hangaa fi bal'ina rakkinichaa akkasumas eessarratti suphamuun akka irra jiraatu hubachuun isa rakkisa. Finxaalessummaa garee fi hacuuccaa haaloo ba'iinsaa. Leellistoonni mirga nama dhuunfaa maqaa eenyummaa garee balleessuutiin furmaata hacuuccicha irra dibuu fi raacetii hacuuccaa sanaa hambisee darbuudha kan isaan fidan jennee jirra. Karaa biraatiin eenyummaa garee qabatanii hacuuccaa jalaa ba'uudhaaf qabsaa'uun finxaalessummaa garee uumuun rakkoo inni hiikuu caalaa kan inni uumu hammaachaa dhufee jira. Qabsoon mirga garee kabachiisuudhaaf godhamu fiixeetti harkifamaa nageenya biyyaa kan booressuu fi lammiileen wal danda'anii akka hin jiraanne kan taasisuudha. Sababiin kanaas eenyummaan garee amala qorqalbummaa waan qabuuf adeemsa mirga eegsisuuf taasifamu keessatti falmattoonni mirgaa gara waraana qorqalbiitti waan galaniifidha. Waraanni qorqalbii kunis biyya gara goolamaatti geessa. Dhimmi finxaalessummaa garee wajjin wal qabatee inni biraan hacuuccaa haaloo ba'iinsaati. Hacuuccaa haaloo ba'iinsaa jechuun gareewwan hacuucamneerra jedhanii qabsaa'an qabsoon isaanii daangaa darbee sararaa ala ba'anii fi eessumattiyyuu deebisanii hacuucuu yeroo yaalan rakkoo uumamuudha. Walqixxummaadhaaf erga qabsaa'anii booda sarara walqixxummaa cabsanii isaanis dabaree isaanii warra kaan hacuucuu yeroo barbaadan hacuuccaa haaloo ba'iinsaatu mul'ata. Adeemsa suphiinsa caasaa taasisuu keessatti qormaanni inni tokko gareewwan mirgoota isaanii kabachiifachuurra darbanii hacuuccaa haaloo ba'umsaa keessa akka isaan hin galle ittisuudha. Yeroo baay'ee gareewwan isaan hacuuccaa haaloo ba'umsaa keessa galaniif
hacuuccaa caastolchee sirnaan hubachuu dadhabuu isaanii irraan kan ka'e akka hacuuccaan namtolcheetti waan lakkaa'aniifidha. Hacuuccichi hawaasa yookiin uummata wajjin wal qabsiisu. Kana irraa kan ka'e lammiilee qulqulluu irratti haaloo kuusanii hacuuccaa haaloo bahinsaa keessa seenu.